Yooyaa akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota YouTube chaanaalii Kunis Jira Miidiyaa. Kunis Jira Miidiyaan yeroo yeroodhaan hayyootaa fi beektota dhalootaaf akkasumas immoo gama hundumaatiin dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti barnoota dabarsuu danda'u kan jedhu yeroo yeroodhaan kan qabatee dhiyaatu hayyuu beekamaa fi jaallatamaa biyyaa kan ta'an obbo Damboobii Gammadee wajjin turtii taasisna. Itti dhiyaadhaa Nordufa baga nagaa dhuftan isiniin jenna. Mee daawwattoota keenya wal bara. Maqaan kiyya Damboobii Gammadee jedhama. Amma jiraataa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaati. Iddoon dhaloota kiyya godina Booranaa aanaa Goomolee ganda Daddacha Quufaa Madhanii. Achi keessa aanaa Goomolee jechuun aanaa godina Booranaa keessa aanaa Suruphaati. Handhuura kiyya achi bu'e malee godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa keessa jechuudha. Ilma horsiisee bulaatiif ilma qotee bulaa waan ta'eef anis qotee bulaa horsiisee bulaa waan ta'eef gandi ittiin jiraadhu ganda sadi. Gara qonnaa yookiin badda'aatiin ganda Maaxee Leemmaati. Gara horsiisaatiif qonnaatiin immoo ammallee ganda Bulee Aannooti. Gama kaaniin immoo jiraata magaalaa ganda Bulee Qilxaati jechuudha. Isin dargaggoota hedduu fi maanguddoota namoota gurguddaa birattis jaalala guddaa qabdu. Jaalala kana akkamittiin argattan? Already ani amma akkasiin jettan kana jaalala egasii guddaa maalii qabadhee ani hin beeku. Jaalala nama biraan dhaggachuufi kabaja argachuufi kabaja namaa kenna. Garuu wannan fedhu tokko dhaloota abdii boruu waan dhaloota abdii boruutiif boru ta'u dhaloota qubee biraan ga'uuf yaalaa. Dhugaan jallisii, haqan jallisii, ilma namaa wal qixxeessi jaaladhu. Ilma namaa wal qixxeessi kabaji. Ka dogongora gubbaa jiru dogongora isaan dhossi. Ka haqa gubbaa jiru haqa isaan dhossi. Obboleessi keeti firuu ati waliin dhalatte yoo dabarra jiraate dabanni irra jiru sani dabarra akka inni deebi'u tolchi. Yoo ati haga namaatti yoomiyyuu qulqulluun waaqa tokkochaa haga namaatti haqaaf dhugaa jallisuu dhabde inni itti aanu yoo ati nama fakkaatee deemu yoo ta'uu dhabde nama afaanii baanqoo sodaatti jedha. Hojiin yoo mammaaku yoo ta'uu dhabde nama dubbii ta'uu caalaa nama hojii yoo teete kanannaa jedhu hojii guddoo hojii argameera jechuun kiyyaa muti haa xiqqaatu kabajaa fi ulfinna nama biraa qabda. Maafi namni waan facaase hammata jetti dubbii waaqaa. Waan gaarii yoo tolchite nama gaarii jedhee nami ilaalcha gaarii si qabaata. Ilaalcha gadhee yoo ati raawwatte namni kun nama gadhee wanni ati raawwatte ibsitu eenyuyyuu waan amma ani eenyummaan kiyya hojii kiyya hojiin tiyya ibsituu tiyya. Fakkeenyaaf ganna umurii kiyya kana keessatti haadhi qaatii guddatee akka namoomaatti gahee kiyya iddoo adda addaa gahee kiyya bahaa dhufee jira. Tajaajila hawaasi kiyya narra jaalatu. Tajaajila maanguddichi narra jaalatu. Tajaajila maanguddittii narra jaalatu. Tajaajila dargaggeessaaf dargaggeettii narra jaalatu. Yoo hojjadhe anaan duuba hojii kiyya santi ana ibsa jechuudha. Ebalu seenaa gaarii raawwate jedhanu hojii inni hojjeteen. Seenaa gadhee ebalu seenaa gadhee hojjete ka jedhamu ibsituu inni kaleessa hojjete
Fakkeenyaaf goobana daacii anaafatiin hin beeknu. Seenaa isaa garuu hin beeknu. Eenyummaa kiyya eenyutu na beeka? Namatu beeka. Namatti na beeka. Oromoo yookiin gaafa miiliyeena hin jenne kuma kun kiyyedha. Aadaan teenna kuma kun kisan geetti. Kana keessaa garuu aadaa beennu waan xiqqoo harkaa qabnu waan gaarii waan bareeda boru dhaloota kanaa fayyada. Dhaloota abdii boruu kanaa boru dhaloota abdii boruu fudhatee dhaloota dabarsa jennu direct itti muuqannaa yoo karaa direct isaa argachuudhaan indirect karaa kamiinuyyuu isaan biraan ga'uu qabna. Kana biraan ga'uuf yaala'a. Aadaa bal'oo sana aadaa midhaaduu sana baay'ee isii xiqqoo amma aaduma dhaloota biraan ga'uuf yaalu kana oliyyee kalee irraa fudhadhe. Oliyyee jechuun maal jechuun? Oliyyee jechuun waan abuuqoo abutturoo achiin duuba ormadhani achirraa dhufe waan adda haaromsanii adda tolchanee muti. Waa oliyyee durii dulloo irraa wal qabatee ka'ee dhufe. Abutturoon kiyya anaaf orma ka jedhamu irraa dhage'a. Abuuboon kiyya immoo abutturoo kiyya irraa dhage'a. Akaakoon kiyya immoo abuuboo kiyya irraa dhage'a. Abbaan kiyya immoo akaakoo kiyya irraa dhage'a. Ani immoo abbaa kiyya irraa dhage'a. Oliyyee akkas jechuudha. Kanaaf ani amma akka damboobeetti eenyuyyuu nama kamiifuyyuu kabaja qaba. Nama kamiifuyyuu kabaja kenna. Yoo ati nama kabajje namillee si kabaja. Bofa dheerinni maa abbaatti fi maraa jedha. Yoo ammaa Oromoon abbaatti ulfinna fi kenna. Maafi haqarra hundaa'e dhugaarra hundaa'e nama kabaji. Haqarra hundaa'e nama ulfeessi. Nama kabajamuu qabu, nama ulfaatamuu qabu, nama kamiiyyuu kabaja barbaachisa. Kan dogongorree waaqa tokkocha. Ilmi namaa dogongoruu danda'a. Aduu ati sirrii jettee ati itti deemtee jirtu daandii ati qabaattu dogongora ta'uu danda'a. Dogongora irraa garuu waan baay'ee baratta. Garuu diimaa gurraacha hin ta'in. Yoomiyyuu damboobi ta'uu qaba. Ana waan na fakkaate hojjedheera waan na fakkaate yeroo sana hojjedhe yommuu irraa goree jiraadhe waan obboleessi kiyya naan jedhe waan abbaan kiyya naan jedhe waan haati kiyya naan jedhe waan guddaan kiyya naan jedhe waan hangafaa fi maadhaan kiyya naan jedhe irraa wabaradhee waan sirreeffachuu qoonee hin sirreeffadha. Dhaloota duubaa waan gaarii akkasirraa dhaalu ta'uu qabda. Taatee argamuu qabda. Jaalala kabaja uummata keetii fi saba keetii biraa qabaachuu fi waan gaarii saba keetiif hojjechuu. Fakkeenyaaf amma goota keenya Barisoo Dukkallee yoo fudhanne gaafa inni wareegamu anjabbiitisa xiqqa akka malee xiqqa anjabbiitisa. Bareeni dargaggeessa dhiilee gaafasi. Nama ganna waggaa soddomii tokko eega 34 jidduu kana. Ganna san keessatti waggaa muraasa bulchaa aanaa bulee horaa ta'ee hojjetaa ture keessatti kaasanii aanaa Hagar Maaramii jedhama. Aanaa Hagar Maaramii akka carraa aanaa sanii namoota maqaan kun maqaa ardaa kanaatti deemuu qabaa jedhee kaasee yaada kaase keessa tokko ana. Aanaa bulee horaatti kan deemu. Aanaan bulee horaa bara kami aanaa bulee horaa ta'e yoo jedhane anga'ee keessaa qaba. Aanaa Hagar Maaramii irraa aanaa bulee horaatti deemuu qaba jedhee sababa isaa waliin namni yaada kaase. Tokkoffaan namni yaada kaasee gaafa sanii bulchaan aanaa Hagar Maaramii Taaddasee Galgaloo ture. Afyaa'iin aanaa gaafasii dhugoo gammadee ture. Ani immoo miseensa mana maree itti gaafatamaa dargaggoo aanaa saniitidha. Barri suni bara 1993 gara dhumaatii fi 94 gara jalqabaati. Yaa'ii mana maree irratti harka kaasee ajandaan
akka qabamee bakka bu'aa uummataa kun irra mari'achuu qabu. Aanaan bulee horaa ta'uu qaba. Bulee maafi jedhama. Hora maafi jedhama waan jedhu walii ibsee ibsituu isaa waliin manni mareessi fudhatee bakka bu'aan uummataa gandootarraa ganda hundarraa bakka bu'oonni uummataa dhufaneeranii raggaasan. Aanaa garmaaramirraa gara aanaa bulee horaatti deebi'achuu guyyaa kana. Isa kana fakkeenya kaase. Barisoo dukkallee anuu isaan qaamaan deeman an dhaggeen beeku. Dhaggeen. Dhadhallee barisoo uummanni iddoo inni boqotetti dhadhallee jaalata. Bareen tare malee seenaan isaan tare. Hin tarulletti seenaa isaa. Maafi nama uummataa dhalate. Nama afaan qofaan dubbatu mootii nama dubbatee gochaan agarsiisu. Dubbatee gochaan agarsiisa waan ta'eef. Adoo haalli mijataan hin jiraatin. Chaalenjiin baay'een adoo jiru waan uummata isaatiif fuudhu kun uummata kiyyaaf hin ta'amu hin ta'u. Waan uummataaf hin ta'e hin fudhatu. Waan uummataaf ta'u immoo fudhatee baankii bulee horaa ijaarsisee. Ibsaan yeroo sanii sadarkaa aanaa dhiisiitii sadarkaa godinaarraa hin jiru jedhani. Magaala bulee horaatii galchee daandii bulee horaatii malkaa sooddaa. Ifi raaqa bulaa uummata waliin qotaa. Ifillee afatee uummata waliin raaqa bulaa bosonaa keessa. Guyyaa tokko adoo inni rafee jiru ganama yoo daddee hirribaatee ka'u itillee inni gubbaa bulee bofi. Amma lafa gammoojjii lafa oqaa akka malkaa sooddaan beektanii bofa baay'ee jira, dhudhuufaa baay'ee jira. Dhudhuufaan egaa wayii jalaa ka'ee adoo gaasa nyaatamee guyyaa lachuu wareegamee fi uummata isaatiif. Uummata isaatiif. Mana barumsa sadarkaa lamaffaa barisoo dukkallee gaafa ijaarsisu abbaa kiyya fa'a waliin asii ka'anii heema qilshoo dhaqanii muka achi baatanii luxuu heemaa asii ka'anii carii hafinde. Uummata waliin dhaqee inni liphate fakkeenya gaarii ta'e dhaabbatee hojjechiisu mootii ifi hojjetee fakkeenya dhalootaa ta'e ifi hojjetee uummanni kenna bee ati dubbattee dhaabbattee hojjechiisu mootii ati ifi hojjettee teetee yoo argante si caala si dura gatii kaffalu qosan kaffala. Kana tolchaa inni biraa karoora hiixataa baay'ee qabate. Dirreen xiyyaaraa eessatti ta'uu qaba uummata kiyyaaf. Hospitaalli uummata kiyyaaf eessatti ijaaramuu qaba. Manni barumsaa biraa uummata kiyyaaf eessatti ijaaramuu qaba. Yeroo sani aanaan bulee horaa kun ganda 109 yeroo qabu jira. Hunda isaanii haga danda'u keessa deemee miila. Gaasanii makiinni baay'een hin jiru makiina tokkocha qabatanii inni makiina sanii yoo danda'e makiinaan kaa miila fiitiin bulaa hawaasa kee dubbisaa. Daandii gandaa gara gandaa uummata waliin qotaa baasa. Gandaa gara aanaa qotaa baasa. Guyyaan isaa kennaa wareegamee jira. Dhadhalee garuu jaalatamaa jira. Kasa jaalachiise maal hojii isaati. Dhugumaan ilma uummataaf dhalate. Ilma sabaaf dhalate. Nama ilma isaaf dhalate immoo tokko gocha keetiin si beekee uummata keetis si jaalata. Gocha keetiin beekee gocha qabatamaa tolchiteen si jaalata. Kan bee Oromoo waan jiruu taate jibicha bahu haadarra beekanii yookiin gooree beekanidha. Amma kana jechuun maal si fakkaate yoo dhufee dubbadhu aanaa dhugaa balchitti dubbadhuufi afaan mimmiidhaafadhullee addaan baasee beeka uummata keenya. Addaan baasee beeka. Kanaaf akka fakkeenya kaasee kana hunda deemee. Mee Oromoon aadaa qaba. Aadaa uummanni Oromoo Gujii qabu keessaa tokko haalli kabaji safuun gama hundumaatiin namaafis ta'e bineensaaf ilaalcha inni qabu haala ajaa'ibaati. Aadaa boonsaa fi quubsaa tokko jira. Isa kana wajjin wal qabate akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Gujii biratti bunni muka hin jedhamu daraaraa jedhama. Keessumaayyuu yeroo shamarran heerumtu daraaraa fi guutuu qabatanii mana seenu. Mee bunnii fi Gujiin hariiroo maalii qabu mee? Egaa
akkuma isinuu jettan daraaraaf iddoo olaanaa qaba. Daraaraan na jennu bunni akka Oromooletti akka Oromoo Gujiitti adhaamoti oliyyee kalee dhufe. Ibsituu oliyyeen gaba si ibseera. Oliyyee kalee dhufe. Bunni kabaja guddaa qaba. Iddoo olaanaa qaba. Maafi oliyyee kalee dhufe. Gujiin gaafa intalti heerumte mana warra intalaa dhaquufi itita qabatanii dhaqani. Daraaraa qabatanii dhaqani. Quufii qabatanii dhaqani. Waan kana sadiin keessaani inni lama iddoo olaanaa qaba. Itita daraara. Ititi maa aanani. Itittu. Daraaraan maan buna, garbu, tambo. Durii loon. Oliyyee kalee dhufe sitaasaa. Jalqaba wanni isaan kennan kana. Yoo abbaa duratti ta'e ta'anii eeba fudhatanu itittuu kennani. Ijoollee tiyya namaa ititaa, sa'a ititaa, ilmaa ititaa, intala ititaa, nama horaa, sa'a horaa jedhanii eebbisa. Waluma faana daraaraa kennani. Namaan daraara, ilmaan daraara, intalaan daraara, sa'aan daraara jedhanii eebbisan. Keessattuu bunni gaafa jilaa fedhee ta'emu, gaafa ilmi kee fuudhee ta'emu, gaafa intalti ta'e heerumte ta'emu, gaafa nageeffatu maaliin nageeffata? Bunaan nageeffata. Bunni iddootti arganne qabu. Gujii biratti gujii fi buna addaan baachee hin beektu. Oromoo fi buna addaan baachee hin beektu. Amma iddoo feete deemaa jiraatte yoo bunni dhaabbatee jiraate irra hin baatu. Hegga feete ariifatte. Yoo baay'ee ariifattee jiraatte mooqaa bunaa saniin nadhaa jedhee namni sun maanguddoo irraa eebba fudhatee mooqaa dhadhaa bunaa saniin dhaanee dhadhaa san sukkuummatee iffatee baa malee buna irra hin baanu. Durii dulloo gujii fi bunni waliin jira. Yeroo sa'a tiksan yoo loo tiksan. Yeroo durii amma fakkeenyaa fi yoo loo tiksan. Hinnaa san buna kana akkasii beekee mi'aasaa kana beekee wantoon jedhu bunni raa'a keessa buna gurata. Kan ifi dhaabi buna raa'a keessa gaasanuu gurata galaa gaasanuu qalata. Buna addamma danfisanii buna danfisan waan kanan beeku. Buna qalmaa malee. Bunni Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Bunni Oromoo Gujii biratti iddoo guddaa qaba. Bunaa fi hojii addaan baachee meeshu. Kabaja guddaa qaba. Ulfinna guddaa qaba. Keessummaa kabajaatii fi keessummaa ulfinnaa guddaa yoo jedhutte adoo laaqaa fedhe nyaate dhadhaa fedhe nyaata fedhe dhadhaan baqasuu fedhe nyaate kabaja ulfinni guddaa guduufaa duuba maali? Buna. Buna. Yoo buna qalini ciicuun bahu keessummaan sun dhufee waan kabajaa waa keessummaan kabajaa nyaattee galtu hin nyaanne jedha Gujii. Bunni godina Gujii lixaa keessa dhagamu buna salphaa muti. Buna baay'ee ama aanaa qarcaa keessa toonii meeqatti baannaa jette buna hegasii dhumuti. Aanaa qarcaa keessa, aanaa hamballaa keessa, aanaa birbisa kujo'aa keessa, aanaa abbaayaa keessa, aanaa galaanaa keessa, aanaa bulee horaa keessa. San qofaa muti amma aanaan gara gammoojii qaraanu akka aanaa dudda daawwaa akka aanaa surroo barguddaa keessaayyuu bunni waan dhibiyamu. Bosonni barguddaa birbisi barguddaa dira gartuu kun buna. Kanaaf buna jila kamiyyuu keessatti dursi buna waan. Ayyuu obbo Dambobii Gammadee wajjin turtii taasifnuudhaan nu daawwadha. Mee isiniif safuun maali? Ilmi Oromoo, intalti Oromoo abbaa duraan deemtu beekteefi. Haadha duraan deemtu beekteefi. Dura deemachuun dura dhufanii deemaa moti. Ana dura beeka jedhanii ana sirra beeka jedhanii duraan taran yoo taran hin cabani. Kana beekuu qabna. Aadaa fi safuu eeganii daandii adii malee adoon takkaarini amma fakkeenya aduu amma namni guddaa as jiraate namni hayyuun guddaa as jiraate
Adoo hega fadhille wobeeke isa dura tareen dubbadhu. Maafi lubbuun karkara feeti. Hojii waan jedhu wayii jira. Faanshoo jira. Ila namaa dura ila nama guddaa duraan buutu. Adoo beektu nama guddaa dura tattee hin dubbattu. Yoo dubbiilee barbaadde isa gaafatta. Abbaan yoo coraa si hidhuu jetta. Mucaa kee coraa naa hidhee si qabeeraadhe. Yoo inni kenna dubbatta. Of eeggannoon waan safuu hin cabsine eeggataa dubbata sallee. Kuni oliyyee kalee dhufe. Diqqaate ati ilma Oromooti, ani ilma Oromooti, aadaa Oromtichaa maaliin aadaa? Beekuu watta, beekuu qaba. Hunda isaanii yoo beekuu dhanne diqqaate waan tokko lama sadi afur shan jennee beekuu qabna. Ilma keetti dabarsitee waan sanii muqatta. Yoo waan beektu dabarsitee dhalootaan kennini si waliin yoo ati taatu tarii jechuudha. Kummaa maseena. Korma maseena mo'e. Dhaloota dabarsuu qabda. Waan dhalootaaf ta'u. Dabarsuuf immoo dursitee beekuu qabda. Beekuuf immoo hayyuu qoratuu qabda. Guddaa gaafatuu qabda. Aadaan Oromoo maali? Aadaa Oromoo Oromticha Wallaggaa maali? Aadaa Oromticha Jimmaa maali? Aadaa Oromticha Shawaa maali? Aadaa Oromticha Baalee maali? Aadaa Oromtichi Booranaa maali? Aadaa Oromoo Gujii maali? Aadaa Oromoo Arsii maali? Dhimma Oromoo erga ta'e dhimma Oromummaa dhimma aadaa fi duudhaa Oromoo beekuuf dirqama qabna. Gujii birannaa dhumnee fakkeenyaaf Gujiin Gooroo Uraagaa jala gosa torba jira. Gooroo Haaloo Boqonnaa akkasanii, Gooroo Bokkuu akkasanii, Gooroo Maatii akkasanii. Ilmi Oromoo gosa ifii beekuu qaba. Mana ifii beekuu qaba. Balbala ifii beekuu qaba. Luba ifii beekuu qaba. Fincaa ifii beekuu qaba. Yoo kana hin beekne obboleettii fuudhuu danda'a. Yoo kana hin beekne intala lubaa haadha isaatiin fuudhuu danda'a. Safuu cabse jechuudha. Ilmi galalchaa intala galalchaan fuudhu. Ilmi haaloo intala haaloon fuudhu. Ilmi obbituu intala obbituu fuudhu. Ilmi dhaantuu intala dhaantuu fuudhu. Ilmi oborraa intala gosa oborraan fuudhu. Ilmi michillee intala gosa michilleen fuudhu. Ilmi handu'aa intala gosa handu'aan fuudhu. Ilmi insaallee intala gosa insaalleen fuudhu. Gosa isaati. Fuudhee innaan safuu cabse adeemalee. Nama guddaa siin dura deemu. Yoo dhadhutti akka aadaa Oromoo Gujiitti faana deemanii duubaan. Fayyaa ooleedhaan yookiin ooliin nagaadhaan dubbisanii nagaa fuudhee haasessanii yoo inni warqaa qabaate wanti waa ulfaataa ta'e irraa fuutee gargaartee egaa waliin deemtee irra tarta. Inni biraa amma namni akka aadaa Oromoo Gujiitti umuriin hin lubu. Fincaan hin luba. Nama gannaan si abbaatti jira. Nama gannaan si haadhaatti jira. Nama si uumee si abbaatti jira. Deettee si haadhaatti jira. Kun ammoo nama lubaan si abbaatti jira. Daa'ima xiqqoo ta'e lubaan si abbaa ta'uu danda'a. Dargaggeessa ganni isaa umuriin dargaggeessa ta'e lubaan si abbaa ta'uu danda'a. Yoo edalee dhalatee jiraate. Amma doo dargaggeessa nama lubaa abbaa naa ta'u an dura buna nyaadhu. Garuu isin dulloomo. An nama guddaa. Nama guddaa. Inni garuu dargaggeessa. Lubaan immoo na abbaa. Isan naan dura buna nyaata. Nyaatee na nyaachisa. Safuu eenyee deemna jechuudha. Maafi kun kabaja aadaati. Kabaja aadaati. Fakkeenya amma durii ani amma kiristaanaa durii gaafa dargaggeessaa. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa keenya marsaa tokkoffaa marii ayyuu fi beekaa kan ta'an
obbo Gammadee wajjin taasisne guyyaa har'aa asumarratti goolabna. Marsaa lammaffaa yeroo dhootti isinii dhiyaata.